Ijoollummaa isheetti haadha ishii du'aan dhabdus maqaa abbaa ishee bakka guddaatti dhoofsisuun dubartii baay'ee jabduu taate ishii taasise. Akkuma achi ga'een uummanni hundiyyuu akka haaraatti bu'uu jalqabe. Rakkinoota ijoollummaa isheetti ishee quunnaman hundumayyuu gargaarsa waaqayyootiin irra darbuu danda'eera jetti. Nagadhiisaa ani naniyyan jedheen. Jaalalli isheen jaalallee ishee hedduu jaalattuuf qabduu fi jaalalli ishee waaqayyoof qabdu fuuldura isheetti madaalli irra taa'ee ture. Kan qormaataan guutame, kan mo'umsaan guutame seenaa baay'ee bareedaa ta'edha. Egaa maqaan qooddattuu seenaa keenyarraa maqaan ishees Wubiristi jedhama. Seenaan jiruu nama tokkoo eegalameera. Keessummaa keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan ni iddeeshi. Wubee nagaa keetii? Waaqayyo fagalatu nagaa. Si waliin yeroo jalqabaatiif kan wal agarre leenjii kaka'umsa jireenya irratti miti? Eeyyee. Bara 2016 fulbaana irratti natti fakkaata. Fulbaana 4. Miti? Eeyyee. Leenjiin sun baay'ee na fayyadeera naan. Si'inoo? Eeyyee. Eeyyee baay'ee. Ani amma namoonni leenjistoonni mataa isaanii hedduu bitaa isaaniitti gala ture. Ati akkamitti akkanatti jiruudhaan guutamtee guyyaa 11 guutuu akkamitti dhuftee baratta? Eeyyee. Naan jedhu ture. Ani garuu kan si ajaa'ibu waaqayyoo leenjii sanaanidha. Karaalee jireenya koo hedduu kan naaf jijjiire jechuudha. Mee jireenya kee keessattuu maaltu jijjiirame leenjii guyyaa 11tiin? Wanta baay'ee. Ani isa duras leenjiiwwan baay'ee nan leenji'a. Leenjii akkasii baay'een jaalladha. Tole. Garuu leenjii sanarraa maal barbaaddeen leenjita yoonaan jette walitti dhufeenya baay'een barbaada. Nama waliin. Yaada nama baay'ee dhaga'uun jaalladha. Of jijjiiruu waan barbaaduuf jechuudha. Leenjii yoo jedhame bakka argin deemaa jechuudha. Isaanis immoo hojii baay'ee hojjedheera. Gara ogummaa nan jaalladhutti akkan deemus na taasiseera. Egaa isinis akkan beekuu kan na taasise leenjiidha mitiire. Yeroon dhufu waltajjii geggeessituun ture yeroo jalqabaaf. Kun maallatti fakkaate seeti yeroo jalqabaarraa kaasii namoota bebbeekamoo yeroon argu nama fiigee suuraa ka'u miti. Wanti ta'ee wayii wanti natti mul'atu jira ijoollummaa koorraa kaasee jechuudha. Guyyaa tokko akkan isaan waliin ta'u wanti natti dhaga'amu tokko ni jira. Miirri sun immoo ulfaataadha. Eeyyee maal seeti nagaa gaafadhee kabaja kennee fi darbuurraan kan hafe baay'ee sun ulfeessu. Amma fakkeenyaaf kaleessa Haayilee argeeniin ture. Gabrasillaasee? Eeyyee. Dhugaadhaan osoon isa argadhee suura nan ka'a isa waliin jechuudha. Osoon kan inni guyyaa lammaffaa kooti yeroon isa argu ishee yeroon argu garuu. Amma namoonni isaan barbaadu na fayyadu jedhee namoonni yaadu yeroo hunda mana koo ni jiru. Sagantaa keerraa maal seeti af gaaffii nan barbaadu bubbuuseen ilaala. Namoonni barbaadu jiru jechuudha. Kanaafuu mana koo yeroon ta'u bilbila kootiin banee dhaggeeffachaa hojii koon hojjedha. Kanaaf akka isaan jiranitti natti dhaga'ama. Waliin jiraattu moo? Eeyyee. Nan qoodanne malee akkas waan ta'eef yeroon isaan argu akka nama beekutti Haayilee maal jedhee iyyaa akkam nagaa keetii jedhee nagaa gaafadhee nan darbaa jechuudha. Isa sirrii namni si ajaa'ibsiifatu garuu yeroo si argu suura yaadatu. Akkasii. Wanti nani taajjabe jechuudha. Isa sirrii namni na beeku garuu hojiilee koo namni ilaale akkasumas viidiyoo koo kan arge namni sirriitti nafaan walitti dhufeenya qabu yeroo na argu tasumallee suura hin yaadatu. Suura ka'ummoo dhugaadha akkamitti isaaf dhufa? Sirriitti walaammannee dhugaadha yeroo tokko ni dhufanii biiroo koo jechuudha. Haadha ishee faana turte haati ishees donkituu bi hedduu ajaa'ibsiifatte turte isheenis akkasumaa jechuudha. Ijoolleen ishees illee ni jiru. Dhugaadha dhalootaan daddarbaa mana sanatti jechuudha. Istiidiyoo koo dhufanii maaloomee nagaadhumallee si gaafannee adeemnu naan jedhaniiti. Sana booda dhugaadha sa'a baay'ee dheeraa ta'e na haammatanii akkasumas eebba garaagaraatiin na eebbisanii sana booda soo deemanii jechuudha. Anatu maaloo suura harmee suuraan kaane bar maaloo al tokko ani nama akka keessan na ajaa'ibsiifatu waan hin qabaanneef anatu isin ajaa'ibsiifata. Namni tokko immoo fageenyumarra na argeet asheeko al tokko suura akkatti na kaasee jechuudha. Na dhiisee badee deema. Kanaaf dhugaadha sirriitti nama tokko yeroo bartu keessa keetii yeroo ta'u jechuudha. Namoota birootti agarsiistee isa faanaan ture jechuu barbaadda osoo hin taane situ isa waliin ta'uu barbaada yeroo sanatti. Kanaafuu akkasidhaa jechuudha. Eegaa akkas ta'uu danda'a. Eeyyee kana jechuun garuu suuraan ka'inaa jechuu barbaadeen miti. Suura yeroo kaatan natti tolaadhaan yeroo kaanonni kun akkasitti walitti fiigni sun natti tola. Tole egaa amma gara seenaa Wubeetti seenuudhaaf jenna. Har'a haalli nuti jiruu namaatti eegallu hedduu kan adda ta'edha. Wubee ijoollummaa keerraa waan hedduu waan barannu qabna. Mee waggaa meeqarraa kaaseeti kan jireenya yaadattu? Egaa ani kanan dhaladhee guddadhee Shaashamanneettidha. Tole. Shaashamanneen bakka daldalaa ta'uu isheetiin beekamti. Biyya baay'ee namatti toltudha. Achitti dhaladhee guddadhe. Yeroo inni waggaa 3 fo'ii ta'u harmeen koo addunyaa kanarraa boqotte. Kan isheen boqotte immoo da'umsarratti. Guddachaa yeroon deemu ana bira jiraatanii kan na guddisan abbaa koo fi obboleettii koo hangafaatii jechuudha. Mana keessatti ana afuraffaadha. Kanaaf harmeen koo anatti aansee
obboleessa koo isa dhalate irratti kan isheen boqotte. Obboleessi koo immoo kan inni guddate adaadaa koo birattidha. Adaadaa keenya achuma Shaashamannee jirtu bira jechuudha. Yeroon of baru eewu birattan of argee abbaa koo fi obboleettii koo biratti. Obboleettiin koo haadha taate abbaan koo immoo abbaa ta'eeti jechuudha. Ijoollummaan koo kan jalqabe. Ijoollummaan koo kanan jaalladhu utuu deebi'ee jedhee yeroo nan yaadu yoo jiraate yeroo sanadha. Kanaaf walitti dhufeenya abbaa koo waliin ture daa'imni ana waan tureef mucaan attaansee jiru kan guddisaa jiru isa waan hin taaneef xiyyeeffannoon isaanii anarra ture. Obboleettiin koos anarratti ni duuti. Abbaan koos walii isaaniiyyuu wal lolu bara. Mooraan keenya baay'ee guddaa ture. Kireeffattoota baay'eetu jira ture. Eessadha? Shaashamannee. Tole. Abbaan kun nama akkamitti fakkaate? Nama baay'ee nama jaallatudha. Abbaan koo immoo yeroo sanatti konkolaachisaadha. Yeroo sanatti jireenya hojjetaa mootummaan beekama. Gaariidha amma kanatti wanti nu rakkisu hin turre. Akkasumas mooraa keessas wanti jiru hundumtuu mijataadha. Obboleettiin koos barachaa naanna guddisuu jalqabdee jechuudha. Obboleettiin koo fiigichaan cimtuu turte. Oromiyaa bakka buuteellee fiigichaan dorgomaa turte. Isa dhugaa jettamoo? Eeyyee. Tole. Dhugaa kooti. Achi maal ta'aa dhufe harmeen koo erga boqottee itti gaafatamummaa manaa hundumtu isheerra ta'ee jechuudha. Hin baratti. Achi ispoortii sin hojjetti fiigichaaf jechuudha. Itti gaafatamummaa manaa waan itti baay'ateef sirumaa guutummaa guutuutti dhaabaa dhuftee jechuudha. Abbaan koo immoo yeroo sanatti maal hojjeta ture dafinoo ba'ee jimaata galgala gala. Kanaafuu dilbataa fi sanbata qofaadha kan nu wajjiniin ta'u jechuudha. Jireenyi keenya akkasuma ta'atti fufe. Sanbataa fi dilbata egaa hin beektaa mana keessaa uffanni hundi gadi ba'ee miicamaa. Hojiin isaanii inni guddaan immoo anadha. Akkamitti? Anan abbaan koo nafa koo kan naaf dhiqu isadha yeroo dheeraadhaaf. Yeroo naaf dhiqu meeshaalee walirra naqee barmeela citaan uffatatti miicinu jira miti. Eeyyee. Isarra keessa godhee nafa koo achitti naa dhiqaa jechuudha. Keessattidha? Kellaa keenya keessatti. Ati daa'imaa jechuudha. Eeyyee. Kanaafuu namni achiin darbees rakkoo hin qabu. Homaa rakkoo tokkollee hin qabu. Dhugaa jettaayi? Achumatti. Qorri hoo? Wanta akkas jedhamu tokkollee hin jiru mana keenya. Rifeensa koo dhadhaanaaf dibaa. Ofii isaatiin jechuudha. Akkanatti fakkaatutti harmeen keenya erga boqottee booda rifeensi koo baay'ee dheeraa fi gobbuu ture. Embiiku ija namaa maal wanti jedhamu jira miti mataan koo madaa'ee haaddachuuf hanganatti ulfaatutti madaa'ee ture. Wayyoo. Irra keessa isaatu kukkutame ture. Achi wayiin jiraan godhata maal isatu na kunuunsa ture haga kana hunda. Achiin booda rifeensi koo akka gaariitti guddachaa deeme. Dhadhaanaaf dibee mataa koo naaf dhoofsisee wiixataaf na qopheessaa jechuudha. Obbolaan koo immoo uffata miicuu mana qulqulleessuu akkasitti sanbatni darbee wiixatni immoo deebi'ee dhufaa jechuudha. Abbaan koo jimaata dhufu. Jimaanni yeroo dhufu akka gaariittan eegaa jechuudha. Baay'ee natti tola. Hojii maaliidhaan nime? Hojiinsaa hojii fiildiiti? Eeyyee hojii fiildii hojjeta ture yeroo sanatti. Al tokko sanbataa fi dilbata dhufuu dhiisuus ni danda'a. Kan mootummaa yoo ta'es konkolaataa yeroo fidee dhufuu miirri jiru. Burtukaana maal fidee dhufaa. Achi hiriyoota keenyaaf laachuu maal xiqqoo ishee of tuluunis ni jira. Egaa baay'ee namatti tola. Achi guddachaan deeme mana barnootaas nan galee achitti siriyoo tokko nan argadhee. Yeroo tokko mana barnootaatii too galaa jirru fuuldura keenya bataskaanni goorgisii jira ture. Mana barumsaatii darbine yeroo dhufnu mooraa keessaa yeroo laallu. Awwaalli hundumtuu ni mul'atu. Ana dura warreen mana barumsaa galanii ijoolleen naannoo keenya awwaalli harmee hubee kunnu achi jira. Ani garuu tunsitee achi deemeen boo'a. Maallaan jedhu. Achi sammuu koo keessatti gaaffii guddaa nattumaa dhufe jechuudha. Ofiin gaafadha. Isaan otoo ta'anii akkas godhu turani. Ani maaliifan harmee kun ilaaluun jedha. Wanti kun irra deddeebiidhaan na keessatti uumamuu jalqabee jechuudha. Achi guddachaan deemee. Bataskaana goorgisii tajaajiluu fi barnoota barachuun jalqabe. Yeroo jalqabaaf gaafa dilbataa barnootaaf yeroon deemu kofoo daafaanaaf fadheen deeme. Maalidha kofoo daafanaan? Abbaan koo bakka hojiitii huccuun hin laatamaaf isa fidee dhufa. Tole. Huccuun sun kofoo isaatu naaf hodhama. Tole. Achi kofoon sun immoo kiisii ja'a qaba. Asiinis kiisii qaba asiinis qaba. Achi shaarbee ofirra buuseen. Kofoo sana kanan uffadhee deeme. Waggaa meeqaffaa keetti jechuudha ka? Kana jechuun 9 naannoo sana. Tole. Achi nan deeme ijoolleen achi jiran akkasittiin dhufamu maallaan jedhanii na gorsanii tole jedheen hin ba'e.
Achi deebi'ee dilbataa fi sanbata deemuun jalqabe. Deemee awwaala harmee kolaaluun jalqabe. Achi al tokko bakka awwaala sanaa sun daggala ta'anii nama sodaachisuun seentu. Yeroo boodammoo ni jiru. Achi yeroo sana eegee nan deema. Otuman jedhu guddachaan deeme. Achi booda obboleettiin koo hojii hojjechuu ture. Kanaaf hawaasaatti galuu qabdi turte. Hiriyoonni ishees achi deemanii hojii hojjetu turani. Baay'ee hojii jaallatti. Hojjechuu barbaadee gara hawaasaa deemte. Yeroo sanatti abbaan koo akkuma hojjettoota biraa ganama ba'ee galgala galuu jalqabeera jechuudha. Ganama yoo ba'ee galgala galaa jechuudha. Kana gidduutti abbaan koo baay'eetuun turii haadha warraa fuudhuu qaba ture. Achiin hin fuudhee jechuudha. Kuni kan ta'e immoo ani kutaa 4 yeroon baradhudha. Yeroo inni fuudhu sana ani miira adda ta'een qaban ture. Sababni isaas dur mana keenyatti namoota baay'eetu walitti sassaabamaa. Jireenya hawaasummaa keenya baay'ee kan namatti tolu ture. Obboleettiin koo waan hin jirreef kun hundiyyuu kan irratti yaadii jedhu sammuu koo keessa jira ture. Kanaaf amma harmee yoo nan argadhe namnis yoo dhufe akka yeroo duraatti miirri duraan jiru sun hin deebi'a jedhee yaadeen ture. Sagantaan xiqqoon qophaa'ee obboleettiin koo hawaasaadhaa dhuftee maatiinis wal baranii walitti dabalamanii jireenya jalqabnee jechuudha. Egaa abbaan koo walitti dhufeenya anaaf isa gidduu jiru waan ajaa'ibaa ture. Nafa koo kan naa dhiquu rifeensa koo kan dhadhaanaaf dibu ture. Ani san beeka. Yeroo jireenyi jalqabu haalli hundumtuu jijjiirame jechuudha. Garamitti jijjiirame baay'ee dheekkamti. Wanta baay'ee faallaa ta'edha. Namoonni baay'ee naatti sii dhufte naan jechaa turan yeroo sanatti. Jechuun wanta ni jalqaba yaadee fi achiin booda ta'aa jiru sirumaa waliin argu. Baqachaan hin dhufe. Ani yeroon ishee baqadhu maal gochuun jalqabe gara alaatti ba'uun jalqabe. Gara alaa ba'ee taphachuu yaada malee mana keessa ta'uun barbaadu. Yeroo abbaan koo 11 walakkaatti dhufuuf ka'u gara manaan seena. Achi sanbataa fi dilbata bataskaanaan deema. Achi yaaduun jalqabe. Maaliif akkasitti natti dheekkamti? Maaliif suuta jettee natti hin dubbattu? Maaliif akka ilmoo isheetti nan ilaaltu? Achi dur uffata koofii kootiin hin miican ture. Abdii guddaan qaban ture. Yuunifoormii kunaa miicitee akkasitti na bareechitee. Ati sirriitti qanani'uuf turte. Yaadni koosa ture. Si qofatti horiiti moo yookiis waanuma hundarratti horiiti ishiin? Waan hundumaa irratti dheekkamti garuu kan koo adda. Abbaa koo biratti natti hin dheekkamtu. Yeroo inni galu kanaaf hin manatti gala. Amma nyaanni maal anaaf gaaffii guddaa miti. Sababni isaas ollaan jiraa, mooraa keessa kireeffataan jiraa, bakka tokko nyaadheen ba'a. Jaalala maatii qofa yaadani. Achiin kutaa 5 yeroon galu mana barumsaa mootummaatii ba'een kan dhuunfaa gale. Achi yeroo sana abbaan koo konkolaataa al tokko mooraa keessa bulcha. Al tokko immoo mana keenya irraa bakka fagoo ta'e bakki konkolaataa dhaaban kan dhaabbata sana achi fagaatee jira achi dhaqee dhaaba. Achi guyyaa tokko wajjiniin nan deeme. Achi yeroon isa waliin deemu namichi baay'ee rakkate tokko ijoollee qaba. Waardiyyaa ta'e achi hojjeta. Hoolaa qaba ture. Gurguruu barbaade. Baay'ee rakkadheera. Kanaaf namni hoolota kana bitu yoo jiraate naa barbaadii jedhe. Yeroo sanan immoo dhaabbadhee isa dhaggeeffachaan jira. Siin gaggaafadha maal jedheen. Ani immoo biti malee jedheen baay'ee isa rakkise. Ani nan eegaa bitiin jedheen. Ani nan eegaa. Hoolattiin tokkodha. Annan eegaanii annan guddisaanii anaaf naa bitiin jedheen. Achi otoo maanaan deebisiin buleesaa hoolaa sana bite. Achi akkaataan itti gammade sitti himuu hin danda'u. Baay'een gammade. Achiin booda amma sa'a kamittiyuu taanaan maalan godhaa hoolattii sana eeguudhaaf hin ba'a. Tikseen ta'ee jechuudha. Naannoo sana keessatti hoolaa sa'as namoonni qaban jiru. Achi isaan faana fuudhee ba'a. Mana barumsaan jalqabee achi egaa waa'een Shaashamannee yeroo ka'u warri Jaamaayikaa nafa mitiire. Mana barumsaa bareedaa fi qulqullina qabu ta'e tokko qabu turani. Mana barumsaa sanaan galee jechuudha. Achi fuudheen hin deema hoolaa sana jechuudha. Mana barumsaatiin dhufe jechuun nyaata maal hin barbaadu mooraa sana keessa turuun barbaadu. Ishee keen fuudhee deema. Hoolaan sun adeemsa keessa ana baraa dhuftee jechuudha. Bakka tokko bakka margi baay'een jiruuttan ishee geessaa an akka barbaade taphachaa akka barbaade utaalaa ooleen kottu jedheen hin fuudheen hin deema jechuudha. Kanuma. Finyoodhaan ishee taa? Lakki ni dhamtu akkuma isheen akkasitti jirtuttan ishee fuudhee deema. Walii gala. Maatii taanee. Achi tiksee gaariin ta'e hiriyoonni koos jiru. Achi bakka sana yeroon jirutti abbaan koo dhufee na ilaala. Agadaadhaaf maallaqa nuu laataa. Achi ollee galla. Yeroo sanatti barruuleen jiru miti. Qaal kidaan maal barruuleen. Seenaa jaalalaafaa qaban. Isaan nu fidee dhufa. Achi seenaa baay'een dubbisa baay'ee jechuudha.
Achi yeroo inni galu nan gala. Sanbataaf dilbata immoo bataskaana naqa. Bataskaana yoo nafe hoolota fudhadheen deema. Yeroon guddachaa deemutti natti ulfaachaa dhufe jechuudha. Kana keessatti wanti mana keessa jiru rakkinni kanaadha buddeenaa kee waliin jiru jechuudha. Eeyyee. Achiin haala kana keessatti haati buddeenaa koo deessee jechuudha. Kan nama gammachiisu dhiira deesse. Yeroo isheen deessu maatii isheen dhufanii obbolaan isheen dhufanii ishee gaafachuudhaaf achi wanta nama gammachiisutu uumame. Achiin booda yeroon guddachaa deemu anattis hojiin natti baay'achaa dhufe. Wanta hojjetamuu qabu ishee gargaariin ba'a jechuudha. Garuu obbolaan ishee achuma jiraachuu jalqabaniiru. Achi walitti qabamanii buna danfisanii in kolfuu in taphatu maal nan barbaada. Garuu eenyutu ofitti na buta. Jechuun jalqabumayyuu fuula natti laatanii ittaansee immoo manni kan isaaniitii anaan tabaala na godhaniiru jechuudha. Nan eega. Yaalteen beektu taa'uudhumaaf illee? Eeyyee garuu bitaa natti gala. Nyaata koo nyaadhee maal nan ba'a. Sirumaayyuu jechuudha. Of gaddisiisuun barbaadu. Sababni isaas taphni kolfi anaaf beela natti ta'a kan ijoollummaa koo sun jira. Achiin booda mana barumsaa dhuunfaa sana yeroon galu guyyaa guutuu waan ta'eef nyaata hidhadheen deema. Tole. Ijoolleen naannoo koo jiru kan na waliin guddatanii. Isaan waliin laaqana nyaadha. Achi jireenya gaarii jiraatu. Nyaati isaan fidanii dhufan baay'ee mi'aa jechuudha. Gammannee nyaanna. Tole. Achi yeroo tokko otoo walitti qabamnee nyaachaa jirru gaafan galagalchu akka jirutti biddeena badeedha. Achi ol jedheen isaaniin ilaale. Waliin ilaalaa jiru. Tole. Arganiit? Eeyyee arganiiru. Nyaachuun barbaanne gidduu isaatti nyaatichi boca isaa godhatee taa'a miti. Achi ani gara kootti butee ofii kootti nyaachuun jalqabe. Maaliif? Sababni isaas nyaachuun barbaadanii baay'ee raffatanii. Ati mataan kee maaliif nyaattare buddeena ture? Dirqama dhaka. Isaanii nyaadhaa jechuun qabu. Eeyyee. Isaanis wal ilaalanii. Kan isaanii nyaatteetiin turte? Eeyyee. Singahu kan isaanii nyaatteeyyuu? Nyaachuu qabna kaa. Kan nuti qufnu nyaata hundi keenyaa yoo nyaannedha. Yaa Rabbi na baasi. Rajiidha. Hagas mara hin bannee jechuudha. Jalqabumayyuu jechuudha. Kana yaadee waan haarriifaa baase natti fakkaate buddeenichi. Jechuun baay'ee bubbuleera. Haarri xixinnoo kan baasedha? Bubbuleera rifeensa baasne malee badeera. Adii ta'eera? Al tokko magariisayyuu ta'eera. Ni qaba. Afachitti maaliif hin nyaattare? Sababni isaas jechuudha. Anis laaqanni kan biraanis immoo jiran lama kan nu hafee jechuudha. Kanaafiyyuu sana nyaachuu keenyaan dura kan koo nyaachuu qabna. Lama sun hafee jechuudha. Kanaafuu inni kun har'a baay'ee badeera. Lakki akkasiin jedhu. Argine. Yeroo naafiituun argine jettee achi sagattee ittiin fufu kan jiru. Ittiin fufu. Ittiin fufu. Eeyyee maaliif akka ittiin fufne beektaa? Nyaanneetiin itti fufa malee. Maaliif akka ittiin fufne beektaa ishee? Kanaan duras wanti isheen naaf hidhaa turte sun natti tolaan turre. Tole. Kanaaf na dhiphisaa ture anaan maaliifan isaanii waliin nyaadhayyuu jedhee. Yaadii kun baay'ee na dhiphisaa ture. Tole. Kanaaf ijoollee kana waliin hin nyaadhu. Isarraa qofa na baasi jedheen. Tole. Achi laaqana hafe lamatti ture. Isa as buteen fuudhee galagalche. Kan isaanis? Kan isaaniin galagalche laaqana lama. Tole. Achi kan koo ofii kootti nyaachuu jalqabe. Isin kan keessan nyaadhaa jettee? Achi yeroo nyaatamuun beeksisa. Gara keetti kan dhufu hin jiru? Lakki tasuma eenyuyyuu nyaatanii ka'a. Maaddii tokko irratti kophaa keessa nyaatanii jechuudha. Meeshaa tokko irratti qofaa koo kan koo ofitti butee nyaadhe jechuudha. Sanaan booda hiriyoonni koo na fuudhanii deeman jiru. Isaanis dhiphachaa jiru. Yoo ta'es isaan jireenya koo hin beeku. Egaa haadha biddeenaadhaan akkan guddachaa jiru waan beekaniif isaan baay'ee na hubatu. Guyyaa sana garuu ati mana deemtee maal gooteeti? Abbaa keetti himte moo maal goote? Meenetti? Lakki tasumaayyuu wanta akkasii yeroo uumamoonni maalan ta'asiiti. Ani yeroo sanatti maal seete miirri gadaantummaa maal natti dhaga'amaa jira. Waanan ta'uu ishee waliin oolmaa koo wanta isheen na gootu hundumaa waanan dabarsu hunda abbaa kootti himu. Sababan itti himneef immoo maaliif seete wallolu jedhee waan yaaduuf. Maaliif sababa kootiin walloluun jedha. Erga akkas ta'een booda maaliifan ijoollee kana waliin nyaadhaan jedhe. Maaliifan nyaadha? Maaltu na dhiphise? Durumayyuu wanti manatti hojjetame nyaannuu fi wanti naa hidhamu sun akka mi'oofnee fi egaa akka namatti hin tolle nan beeka. Achiin booda maal ta'uun jalqabee dareen keenya baay'ee bal'aa ture. Daree keenya keessatti immoo kutaa xiqqoon laaqana keessa kaawwannu jirti. Achi kutaa sana keessa keenya ture laaqana keenya. Kanaaf sa'a cireetti ani ofii kootii si'a 2-3 deemeen afaan kaawwadha. Kanuma kee? Laaqana koo. Achi nan kaa'a. Maaliifan nyaadha? Yoo nyaadhe isaanuma wajjiniin nyaadha. Qophaa nyaachuu hin danda'u. Sa'a laaqanaatti maal gochuun jalqabee
manni warra Jamaayikaa jira naannoon sunis manni barumsaas kan isaaniidha. Biyya sana Shaashamannee keessa yeroo jiraatan fuduraa baay'ee dhaabu. Yeroo laaltu mooraa isaanii keessa fuduraan hin jirre tokko illee hin jiru. Laaqanaaf yeroo gadhiifamnutti hiriyoota koo wajjin walitti qabamnee bakka sana deemna. Fiigichaan gara mooraa isaanii deemna. Mooraa isaanii seennee muuzii zayituunaa nyaachaa oollee yeroon keenya yeroo ga'u gara daree keenyaatti deebina. Saalaa qanaatti nan boqodhee jechuudha. Eenyu waliin iyyuu waliin morkuu nyaadhee dhiisii namni na ilaaluun jiru laaqana koo saafee fuudheen deema achi waan ta'e keessatti gatee duwwaa isaan fuudhee gala. Sababni isaas fuudhee yoon galee laaqanan baadhee oolee nyaadhuun jedhama. Achi akkas jechaan itti fufee kutaa 5 gara kutaa 6 darbee achi yeroon galu barataa qaxalee wayiin taa'aa dhufee akka carraa mana keenya keessatti baratee kan eebbifame waan hin jirreef abdiin nanarra jiru baay'ee guddaadha. Abbaan kun nama akkamitti seete isa baratee dooktarii piroofeesarii maal jettu miti. Garuu Shaashamannee yeroo yaannu namni naannoo hawaasaa fi Shaashamanneetti guddate bashannanarraa fagoo miti. Wandoon jira, laangaaloon jira, hawaasaan jira maal yeroon guddadhu na fuudhee deema. Dilbata yookiin sanbata na fuudhee deema. Achi daakaa olee akka barbaade taphataa olee na fuudhee gala. Ayyaanni qophii wayii yoo jiraatu yookaan namni baay'ee yoo dhufu dhugaatiin maal yeroo jiraatu dhugi. Hiriyoota kee wajjin utuu baatee hin dhugda. Kanaafuu asumatti bari. Waan hundumaayyuu akka waan haaraa natti hin taaneef anaan natti agarsiisu barbaada. Achi waan haaraa miti anaaf. Isa dhokadhee wanta raawwadhu tokkollee hin jiru jechuudha. Achi kana ilaalaa wantoota kana raawwachaa na guddise waan ta'eef egaa bakkee ba'ees anaaf haaraa miti. Garuu eeyyamni isaa dirqamadha. Kutaa 6 galee qabxii gaariin galmeessisaa anis gammadaan dhufee kana gidduutti obboleettiin koo darbee ni dhufti. Yeroo dhuftu laguu akkan argu umrii kee kanatti kana taate jettee baay'ee natti himti turte. Akkas godhi maal jettee jechuudha. Natti himti. Achi akkas jecha kutaa 6 nan darbee jechuudha barachaattiin fufee. Achi manni barumsaa sun mana barumsaa Jamaayikootaa jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma haasaamaa ture achi dhumarratti tatamsa'uun uumamee jechuudha. Achi gara min deemee barsiistuun tokko jirti. Naannoo keenyaa jechuudha. Yeroo isheen na argitu kitaaba baay'een dubbisa. Ana biraa galtu jette. Isheen mana barumsaa mootummaa barsiiste. Tole egaa jedhee abbaan koo ishee bira na galche. Dabareedhaan kanan baradhu. Sirriidha. Amma maalirraan bilisa ta'e seetee laaqana fuudhanii deemuu rakkina jedhamurraa bilisan ta'een jechuudha. Barnoonni keenya dabareedhaan waan ta'eef ganama hoolota koo fuudheen ba'a sa'a 5 yookaan 5 walakkaatti fuudheen hin deebi'a. Achi sa'a booda barnootaaf hin deema. Hoolaa suntu dhalee moo akkamii hoolota koo jettee? Achi hoolaan koo sun hin dhalte bar. Kan si ajaa'ibu immoo sanyii ishee baay'ee gaarii taate. Achi wanti mana keessa jiru baay'ee natti ulfaate yeroo sanatti. Kanaaf maaliin godhaanii sababa kootiin walaluun qabanii jedhee waan yaaduuf maaliyyuu yoo uumame obboleettii kottanii maan jedha. Yeroo isheen dhuftu isheetti sinimu nan dhoksa. Abbaa kottanii ma jedhee wanti tokko yeroo na mudatu. Jette malee garuu hin dubbattu. Isheettis. Otuun eenyuun dubbadhu. Isheettis isattis eenyutti iyyuu hin dubbadhu. Achi maalan godhan mana fincaanii deemee boo'ee dhufaa jechuudha. Kana gidduutti garuu maalidhaa bataskaana nan deema. Yeroon achi deemu awwaala harmee koora deemeen boo'uu jalqabe. Itti yaadeen deemaa hiriyootan baay'ee jaalladhuun qabaachi bataskaana warra wajjin tajaajilu jechuudha. Achi isaan waliin nan deemaa isaanis baay'ee anaaf jira miti kunuunsa addaa naaf taasisu. Kanaaf nan deema nan haasaa harmee kooliin nan boo'a deebi'een dhufa. Achi bataskaana deemtee dhuftee jedhama jechuudha. Achiin barsiistuun isheen naannoo keenya mana barumsaa sana akkan galu na taasiste immoo barsiistuu lammummaadha. Lammummaan immoo barnootan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee hojjedhuudha jechuudha. Achi jabduu akkan ta'edha kan dubbatamu. Abbaan koo nama dafee gammadu miti. Jabduudha jedhamteetta garuu siyaafa. Naan jedha. Anaan amma kanatti ol na kaasuun barbaadu. Achiin qabxii gaarii ta'een fidaa. Natti toleen baradhaa. Waanumaan argee nan kolfaa nan gammadaa. Kanan barbaada. Haalli mana keessa jiru siif sirrateera? Mana keessa haaluma sanaan itti fufe. Kanaafuu sagantaan koo maalidhaa? Mana barumsaan deemaa. Mana barumsaan booda hoolota kon fudhee ba'a. Sanbataa fi dilbata. Mana keessattuu hojii sin hojjisiistu akkana godhii kana godhi kana godhi. Jalqabuma yoo akkas jedhamuufis yeroo hin qabuani. Sababni isaas yeroo koo hoolota koo leen dabarsan. Fuudheen hin ba'a jechuudha. Tole. Kanaaf
Wantan hojjedheen ba'a ganama. Egaa kutaa 7 nan xumuree gara 8tti darbee jechuudha. Ammarra deebiidhaan kana gidduutti obboleettiin koo ala ba'uu barbaaddi turtee gara alaa deemtee jechuudha. Gara alaa yeroo deemtu na teessistee anatu si barsiisa. Oomaa yaadda'in qananiidhaan si barsiisa. Mana barumsaa fooyya'aa galtaa barattuu cimtuu ta'ee wanta kamiin iyyuu akka hin gowwoomne jettee jira mitiree akka nama isheen barbaaddu akkan ta'uuf akkas naan jettee baay'ee na jajjabeessitee deemte. Abbaan koo wanti naan jedhu waan jiruuf abbaa koo gammachiisu. Kanaaf yeroon guddachaa deemu amma maaltu uumame waa'ee koo wanti badaan odeeffamuu jalqabe mana keessatti. Anaaf abbaa koo gidduu wanti jirus fagaachaa dhufe. Nafa koo kan inni na dhiqu kan inni na kunuunsu muraasisaa hir'achaa dhufe. Sababni isaas inni yeroo inni akkasitti na kunuunsu jechuudha. Isheen gammachuu hin qabdu. Kanaafuu immoo bultii isaa sirreessuu qaba. Karaa biraa immoo intala isaati. Kanaafuu kana gidduutti abbaan koo gatii guddaa kaffaluu jalqabe jechuudha. Ani fuula isaa ilaalee nan beeka. Akka inni aaree akka inni muffate nan beeka. Gammachuu akka hin qabne beeka. Anaafis jaalala naa kennuu barbaada. Ishee biratti kana gochuu immoo sodaata. Maaf seeti amalli lamaan isaanii faallaadha. Baay'ee iyyitee dubbatti amala akkasii qabdi. Inni immoo sirumaa nama argee wajjin taphatee nyaatee dhugee nama jiraatudha. Faallaadha. Kanaafuu sabaqa anaan karaa bakkee rasuuta jedhee na gargaaraa jechuudha. Achi ani somaatti himu. Anumaa isatti himu jechuun inni ishee bira kan jiru dhaga'a. Achi haaluma kanaan itti fufee immoo gara kutaa 8 yeroo galu achi immoo mana barumsaa biraan galee jechuudha. Achiin ani daldaluun barbaade maallaqa argachuuf. Inni homaa kan inni dhiphatu hin barbaadu. Abbaan koo jireenya mataasaa jiraatu. Agadaa gurguruun qaban jedhe. Ijoolleen agadaa gurguran jiru. Achi isaanirraa deemee agadaa fide. Achi balbalarra dhaabee namni bitu gaafa dhufu murmureen gurgura jechuudha. Abbaan koo 11 walakkaatti yeroo dhufu galuu qaba. Sirumaan naaf hin eeyyamu. Adabadhuuti barnoota kee baradhu naan jedha. Akka tasaan irraanfadhe yookiin yoonni dafee yeroodhaan gale bakkee irratti argee jennaan agadaa sana lafaa kaasee caccabsee walitti qabee gotaa ijoollee nyaadhaa jedhee ijoollee nyaachisa jechuudha. Nan dhaga'u. Kutaa 8 yeroo galu guyyaa guutuudha. Ammas jechuudha. Garuu immoo wanta naaf ishee gidduu jiru baay'ee ulfaataa ta'a waan dhufeef yeroo kanatti maaltu uumame abbaan koo nageenya dhabuu jalqabe. Jechuun ani saalliin keessa jiru sun akkasidha. Dhiisii akkasidha jedhee namni amala koo sirreessu namni akka haadhaatti na kunuunsu hin jiru. Achi mana barumsaa dhuunfaan galee yeroon achi galu guyyaa guutuudha. Achiin yeroo sanatti baay'ee ulfaataa ture wajjiniin jiraachuun. Achi maaltu ta'e anaaf mooraa sana keessatti kutaan tokko naaf laatamee jiraachuu qabdi jedhanii murteessanii jechuudha. Jiraachuu qabdi yeroo jedhamu nyaata eessaa? Eeyyee isa sitti mufanni bara. Guyyaatti biddeen 2 manaan laatama. Baay'eedha. Shamarra tokkoof? Eeyyee. Baay'eedha. Baay'eedha ishee. Anaanis natti baay'atee ture yeroo sana. Shamarran ol guddattu waan taateef baay'eedha kanan siin jedhe. Otoo dhiira ta'e garuu itti xiqqaata ture. Ta'uu danda'a. Guyyaatti seera isaadha. Seerri tumame guyyaatti biddeen 2 halaatamuu fi achi ittoo waan ittiin hojjettu immoo maallaqni halaatamuu fi achi maallaqa halaatameen hojjechaa biddeen 2 guyyaatti naa dhufee nan nyaadhaa jechuudha. Kana keessatti ani maalan jaalladha seete. Jira miti bataskaanatti diraamaan hojjennaa walaloonii barreessinaa wanta baay'ee dhiyeessin achi keessatti wantoota dhiyeeffamu ni beekta. Baay'ee namatti tola. Achi akkasitti jiraachuu yeroon jalqabu sireen irra ciisu tokko fudheen ba'ee dubbisuudhaaf minjaala tokkoo fi teessoo tokko fudhadhee ba'ee wanti baay'ee ulfaatu biddeen 2 fudhachuu koo miti. Televezyiinii ilaaluudhaaf mana sana seenu. Sirmayyuu akka mana sana seene jedhamte? In jedhamne. Garuu eenyuun barbaadeen gala maal hojjechuuf hin gala. Obboleettiin kee homaa waan beektuun qabdu? In jiru. Akka isheen gaarii naaf hin taane xiqqoo yoo beektes garuu immoo ittiin immoo alttiin dubbadhu. Keessa koottan dhokfadha. Isatti sedduutti ulfaatti? Isaafis akkasumadha. Amala isaa waliin gaafa walitti fiddu jechuudha. Tole egaa amma garuu yeroo kophaa kee jiraattu jechuudha. Akkami nageenya xinnoo ishiin arganne fakkeenya nyaata sin dhorkine qarshiin si rakkisaa akkami siif hin kennine? Maallaqichi kan naaf kennamu maal seete? Walii gallee irraa amma biddeen dhufeera mitiiree achi abbaan kun maallaqa kanaaf kennuuf walii gallee jechuudha. Isheenis hin beekti waan kana. Achi ganama yeroon deemu yoo na geggeesse achi haala kana keessatti bataskaana goorgisii ganama bariidhaan ka'een bataskaana deema. Yeroon deemu garuu maalan godha seete maallaqa nan fudhadha taanaan yeroo inni ba'u eegeen ba'a. Inni ba'aa jira taanaan bakkee dhaabbadheen eega. Yeroon abbaa koo waliin dabarsu jira.
manaa kaasee hanga bataskaanaatti jechuudha. Innis achumaan deemaa wajjiniin haasaa maallaqanaaf laata ani immoo bataskaana deemee kadhannaa godhadheen mana barumsaa deemaa jechuudha. Yoo waa tokko dhageessu isheen hin callistu. Kanaaf dhiibbaan koo isas jeequu jalqabee jechuudha. Ana irratti iyyuu ishee maal garuu maal ta'ee xiqqoo ishee boqonnaa naaf laate. Ani samma tokko isa duriirra guddadheera. Kanaafuu bataskaana gadaamii Yirgaalem qulqulleetti Arseemaa namoonni yeroo isaan hin dhaga'a. Achi yeroo xiqqoo yeroon argadhu boqonnaa xiqqoo yeroon argadhu ka'een achi deeme kutaa 8 jechuudha. Yeroo sanatti nageenya ni naaf laate kanan sirumaan irraanfannedha. Dhugaan siin jedha. Achiin ani wanti tokko yeroo uumame ka'een achi deema. Galgalayyumaaf hin taane. Kan si ajaa'ibu bakka baay'eetti kadhannaa godhachaan ture garuu kadhannaa akka achiin argine. Bakka adda ta'ee fi nama simatudha. Yeroon dallanu fiigee achi deemuun jalqabe. Achi eegan deemee booda mana barnootaa yoo nafe maal homaa natti fakkaatu. Jimaata nan deemaa sanbataa fi dilbata dabarseen dhufaa jechuudha. Hawaasaa kan jiraattu maatii keenya kan taate tokko jirti. Obboleettii koo wajjin walii bilbilu. Maaliif hubee hin argattu irra deddeebitee jettiini jechuudha. Achi abbaa kootiif hin bilbiltu isheen immoo. Maaliif hubeen yeroo boqonnaa isheen biraan dhuftu maaliif jettiin? Innis baay'ee gammadee jechuudha. Achi deemin argadheenii jechuudha. Isheen abbaan manaa ishees nama gaariidha. Lamaan isaaniiyyuu anaaf gaarii turan baay'een gammadee haadhaaf abbaan argadhee jechuudha. Umuriin sun yeroo ani itti shamarree ta'aa deemedha jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko guutuu kan taatu harmee ishee waliin yoo guddatte miti. Ani yoo isheen wanna tokko hojjechaa jirte ta'e abbaan koo deemii dhaqiitii ilaalii barinaan jedha ture. Achi yeroon ishee bira deemu deemii maal jette na ariiti turte. Biddeen tolchuuyyuu kireeffattoota irraan bareen ture dhumarratti jechuudha. Fedhii isaa baay'een qaban ture. Achi isaaniin ergan argadhee booda garuu anaaf namni barbaachisaa ture. Nama akkasitti na sirreessu dhiisiitii nama naasofsiisuu hin qabu. Yeroo sanatti isaan lammanuu ijoollee 2 qabu turani. Dilbataa fi sanbata nan deema isaan bira. Intalli durbaa jira miti kan isheen ta'uu qabdu tokko. Ogummaa wanta tokko ishee jiraachuudhaan na barsiisti. Jiraachuudhaan jechuudha. Bilbila warri naa bilbilan egaa shamarran yeroo taatu yeroo guddachaa deemtu namoota baay'eetu siif bilbila miti. Ani immoo nama waliin galaa hiriyoonni koo baay'eenis dhiirotadha. Naaf bilbilu. Nama naaf bilbilu tokko isaa nama naasofsiisuun beekti. Sirriitti beekti. Nan boqodhe nan naasofsiisaan akkas naan jedhanii akkas godhee omaan dhoksuun nan dubbadha. Sirriitti na sirreessite. Dubartii guutuu fi jabduu Wuubee jedhamtu kan ta'u na taasiste jechuudha. Achiin guyyaan 15 gidduudhaan boqonnaan dhufee jechuudha. Achi boqonnaan sun yeroo dhufu yeroo yaadu achi yoon deeme maallaqan argadhu miti. Maallaqi immoo na barbaachisa. Kanaaf yeroo xiqqoodhaaf abbaa koo maallaqa kan hin gaafanneef yaadni tokko naa dhufe. Maallaqni na barbaachisa kan hin jenne hojii hojjechuun qaba jedheen murteesse. Achiin hiriyoota koo lamaan hojii hojjechuuf murteessiira. Hojjechuun barbaadduun jedheen. Eeyyeen hin barbaanna jedhan. Kottaa deemneen hin gaafannaan jedhe. Boolli isaa soqamee gamoon ijaaramuudhaaf jalqabameera jechuudha. Deemnee gaafanne. Hojii humnaa hojjechuu barbaanna barattoota dhanne. Isin amma hojjechuufi jedhan. Een hojjenna. Dhugaa keessanii jennaan een hojjenne jenne. Guyyaatti meeqadha jenne gaafan. Kan warra kaaniif kaffalamuu baay'eedha. Warra muuxannoo qabanidha. Qarshii 8 waan akkasii guyyaadhaan nu kaffalamuuf walii galle. Achi borojii jalqabaa jedhan. Haali kan kaanee deemnee jechuudha. 3 taanee jalqabne hojicha. Egaa magaalaa tokko mitiirii namni keessa jiraatee ture wal beeka Shaashamannee keessa. Akka isaan sin ilaalle barbaadda. Tokkoffaa mana barumsaa dhuunfaan baradha. Akka isaan na argan hin barbaadu. Lammaffaa immoo abbaan koo baay'ee beekamaadha. Abbaan hiriyaa koo ishee tokkos abbaa koo waliin hiriyaadha. Hin beekamu. Shaashamannee keessatti sirriitti beekamu. Kanaafiyyuu anamma argamuun qabu jedheen haadholiin yeroo boo'icha deeman kan uffatanii deeman shaarbiin gurraachi tuqaa qabu jira miti. Isa. In deemne yeroo jalqabaaf yeroo deemnu morma korra buufadheen deemee akkas godheen uffadhee jechuudha. Natti mul'ata waan hundayyuu na hojjechisiisa. Mucayyoo nana boollatu jira maaliif akkas godhatte naan jedhu. Lakkii jakoo keessa dhukkeessee naan jedheen. Achi akkas jechaa guyyaa muraasaaf hojjenne. Achi kontiraakterichi dhufe.
inni yeroo sanatti darbee dhufee ilaalee deemaa jechuudha. Maal taatiitti kan kana godhatte yoo naan jedhu lakki Jakoofi jennaan maaloo kan kufne as boolla jira jedhe. Kan nuti baannee deemnu bilookeetii cirracha simmintoo maalidha yeroo sanatti asiif achi kan nuti deddeebisnu. Achiin hojjenna tattaaffiin keenya baay'ee nama ajaa'iba. Akkasitti hojjechaa jiru namtichi sun dhufee maaliif akkas godhattanaan jedhe. Lakki Jakoofi maalin jedheen irra deebi'ee jechuudha. Akkasitti gaarii miti yoo kuftee hoo as boolla baay'eetu jira naan jedhe. Achii toleen jedheeni akkasiin godhinnaan jedhe. Ganama akkas naan jedhe waaree booda tolee haa ta'u namichi kun hin beeku maal jedheen. Baraaniin dhufe al tokko darbee na argu bara. Kanaafuu nan beekanii jedheen nan baase. Akka kanatti guyyaa 10 wayiif hojjenneera. Achii namichi tokko waan asi beeku wayinatti fakkaate naan jedhe. Akkasin jedhe. Akka inni hin argine fidhanne. Afachooti duwwaa 10 intala Tsiggee miti naan jedhe. Dhuguma si bare? Na bare. Ni beeka. Jedhe. Nanadha. Maarri maal hojjetta akkamitti? Jechuun yaadamu. Tokkoffaan abbaan kun nu jiraachisuudhaaf namatti ulfaatu miti. Akkasumatti bakkeerra dhufne taphachaa amma oollu ofumaa taphachaa ooluu irra jenneeti. Akkam godheen ibsaafi. Achii toleen jedhee meeshaa sana lafan kaa'ee hiriyoota kootiin nagaattutuun jedhin bahee sokke. Achii utaaltee baddee ni badde. Nan badee urgufama akkamitti akka mana ga'een beeku. Amma wuubee jecha na waamaa gaafa dhufu wayyoo akkanitti na'uu jechuudha. Achii akkas jechaatti fufee manni barnootaas jalqabamee barachuu jalqabne. Achii amma maaltu ta'ee hoolotan eeguu amma hoolonni koo to'annoo haadha biddeenii koo jala ooleeraa jechuudha. Garuu isa dura yeroo tokko maaltu na mudate seete hoolototuun eeguu. Bakka qonnaa bakka jedhamu tokko jira ture. Bakka qonnaa jechuun bakka kuufama midhaaniiti. Achii achi deemee hoolotatuun eeguu boolli wayii tokko jira ture boollicha keessatti bishaaniin taphachaan ture jechuudha. Otoon taphachaa jiru yeroo naanna'u waan ta'e wayii tokko argeera saree haa ta'u maal akka ta'e hin beeku. Achii yeroo naanna'u waraabessadha. Nanni koo hundi yeroo inni na laashaa deemu natti beekama. Ani kana yaadu anaan dhufeetu na nyaatee naaf wayya waraabessichi. Wayyoo hoolonni sun yoo nyaataman ani eessan jiraadha. Ani mana singaluu fuula isaa gara hoolotaatti naannesseera. Kanaafuu deemee jechuun isaan marga nyaachaa jiru nyaataanii achi carraan koo maalidha. Taasumaa deebi'ee manatti singaluun jedhee hoolota sana laaluun sodaadhe. Naanna'uu iyyuu ni sodaatte. Yeroo mormi kee naanna'u waan sagalee baasu sitti fakkaate miti. Waan waraabessicha waamu. Ani guyyaadhaan waraabessa akka ilaaluun beeku yeroo sanatti. Akkasii. Ani hin beeku. Anis hin beeku maaloo dhugaan siin jedha. Guyyaadhaan waraabessin argu jedhama. Achi yeroo naanna'u fagoottan isa arge. Ammas yeroo naanna'u hoolonni sun jiru. Sirumaa namanne. Achi siliippariin godhadhee. Harka kootti qabadhee hoolota sana oofaa gara manaatti. Baay'inee mana ga'e. Hundi isaanii jiru ina manne garuu ani. Baay'inee jechuudha. Achi ministirii qoramee qabxii ministirii jechuudha rarra'ee. Akkanatti rarraate. Akkantaanitti. Akkanattis qabatee namni rarra'u ni jira bara namni tokko garuu akkanatti rarra'a dhugaadha. Akkanatti jechuudha. Tole. Rarra'een darbee kutaa 9 galee jechuudha. Achi kutaa 9tti maaltu ta'ee obboleettiin koo yeroo deemtu sin barsiisa maalaan jetteetti mana barumsaa dhuunfaa kan biraan immoo galee jechuudha. Kana jechuun gara mana barumsaa 4 wayii 5ffaa koo jechuudha. Achiin galee achitti barachuu jalqabee kutaa tokko keessa qofaa kotuun jiraadhuun barachuu jalqabe. Kanaaf innis immoo baay'ee ulfaataa ta'e ishee waliin. Sababni isaas anamma dhufee sa'aatii 11 walakkaadhaan mana keessatti TV'n ilaaluu siin jedheera. Kanaaf ollaan deemaa jechuudha TV ilaaluudhaaf. Achi balbala irratti cufti. Balbala alaa. Umarratti eegaa TV'n qalbii koo baay'ee waan hatuuf achi ilaalaa oolee tureen dhufaa. Balballi cufamaan isifattee dhuftee jedhama. Afachu. Ati akkamitti maal kana televezyiinii ilaalta ollaarraa? Sababni isaas manichi fagoo miti dhiyoodha. Diraamaa yookiin ammoo muuziqaa wayyoo ta'e. Mooraa keessaniin ala jechuudha. Mooraan ala ollaa keenya jechuudha. Diraamaa halkanii roobiifaa. Lakkee aga sanatti illee dhiisifadhu carraa gosa kamiin. Tole. Sa'a 1 walakkaa maal yoo ta'e fiigee hin gala. Sana caalaan turu. Warri kireeffatan turanii ala. Kireeffataan illee kireeffataadha kan dhufee balbaladhaan banamaaf. Ana yoo ta'e garuu kunuun isifatteen jedhama. Ni qabamte. Kanaafiyyuu yookiin balbalarra taa'ee kireeffataan yeroo seenuu fi ba'u achumaan hin gala.
yookiin immoo akkan ta'e ta'e akka tasaa yoon argame garuu sababa isa guddaadha isheedhaaf. Abbaan koo kan inni dhaga'uu barbaadu isheedha. Sababni isaas amma isheen guddoodha. Daa'imadhaa hin balleessiti wanti jedhamu jira. Achi kutaa 9 baay'ee natti ulfaate dubartii isheen sitti bira hawaasaatti deemiin galee jechuudha. Hawaasaadha deddeebi'een barachuu jalqabee jechuudha. Sa'a 9 nan ba'a hanga 10 walakkaatti laayibirariin seenaa nan dubbisa. Maaliin deemtoo akkasumas maaliin deebita? Konkolaataan jira. Geejjibni jira. Konkolaataadhaan? Eeyyee. Geejjiba qabadhee sirriitti amma Shaashamannee ta'uu. Qarshiin isaa eessaa dhufa? Yeroo sana immoo obboleettiin koon ergitiifi. Isheen immoo keessee Saalbaajii Shaashamannee fi hawaasaatti baay'ee ittiin bareedda Saalbaajiidhaan jechuudha. Eeyyee deddeebi'a maatii walitti qabamanii akkamitti mucayyoon kun hawaasaadhaa gara Shaashamanneetti deddeebi'aa baratte jedhanii akkamitti kun ta'uu danda'a jedhanii irra deebiidhaan ishee asoofsiisanii maal nageenyi uumamee anis deebi'een dhufee 9 darbee 10 jalqabee kutaa 10 amma ishee bukkee waan jiruuf wanta hundaan barsiistii ayyaana yeroo dhufu ishee bukkeen jira dura yeroo mana jiru ayyaanni illee homaa natti fakkaatu ture maal amma garuu maatiin jira jaalala namatti tolu naaf laatamaa kunuunsa baay'eetu naaf taasifamaa ture. Maatiriikiin kutaa 10 qabxii yeroo naa dhufu hawaasaan ture. Hiriyoonni kunaaf bilbilanii qabxiin gadhiifameera bara ebeluudhaaf akkas dhufee ebeluun akkas fiddinaan jedhu ture. Egaa miira yeroo sana jiru ni beekta. Lakki tasuma ani kufeera sammuun koo yeroo sana kanuma naan jedha. Qabxiin yeroo dhufu sirumaa ani neeqa. Qabxii koo miti maqaa koo sirriitti ilaalaan jedhe 3-8 fide. Anarraa eegamu tasuma. Ni hatte moo? Inni hojjetta manni barumsaa sun mana barumsaa dhuunfaa waan ta'eef kanaaf isaanis sirriitti barsiisuu atis akkasumatti baratta. Kana gidduutti haalli barnoota koo jechuudha. Al tokko gaarii ta'a, al tokko gadi bu'a, al tokko immoo gaarii ta'a. Yoo makka qaxalee ta'us yoo makka gadi bu'us hin beeku. Hin beeku maaliif akka ta'es ammariif naa galaanaaf. Tole. Achi akka kanatti qabxichi dhufee yeroo dhufu baay'een gammadee abbaa kootiif hin bilbilee abbaa koo akkas hin fideen jedheen achi baay'ee gammadee intala koo jabaadhu naan jedhe. Ati kanaa oliidha naan jedhe malee wanta jiru kanaan gaariidha jedhee biran darbu. Ati kanaa oliidha kanaa ol fidda natti toleera. Maal naan jedhe anis baay'een gammadee achi gara kutaa 11tti. Yaa Rabbi kun isaa fi kabaja guddaadha bara osoo beekte. Baay'ee. Kutaa 11 yeroo ga'u kan mootummaa galee jechuudha. An dhuunfaarraa achi barnootan jalqabne soshaalii naachuraalii maal akka ta'e uumaan beeknu. Yeroo sanatti garuu maaltu ture 70 wanta jedhamutu ture. Persentii 70 milkaa wanti jedhamu jira. Kanaafiyyuu an amma dafee baradhee dafee maallaqa argadhee of danda'ee abbaa kootiifis warreen akkas ta'aniifis ta'e isheedhaafis agarsiisuun qaba abbaa koos boonsuun qaba. Yaanni koo jechuudha. Kanaaf naachuraaliin galee jechuudha. Naachuraaliin galee barnoonnis ni jalqabame. Akkuma ji'a tokko baradheen mooraa keessatti sirmaa wanti caalu uumame jechuudha. Amma yeroon umurii kanarra ga'u baay'ee guddadheera namoota waliin gala maal achi akkas jechaatti fufee kutaan 11 sirmaa natti ulfaate jechuun an akkas hojjechuu yoon barbaade mana kana keessaa ba'uun qaba jechuun jalqabe. Kutaa 11 ji'a tokko yeroon baradhu mooraa keenya keessa dunkaanni wayii tokko jira ture. Achi mana daabboodhaa daabboo fiddee paastii fiddee gurgurti turtee jechuudha. Ani laaqanaafan dhufe hiriyoo tokko wajjin mana laaqanaaf dhufee isheerraa qarshii 2 saantiba 50 isheerraa bitee nyaadhee bishaan dhugeen ba'a. Achi anaafumaa natti hin fakkaatu. Afatu qarshii isaa fidde. Maallaqa qaba ka abbaan koos naaf kennaa seeraan tilmaamames naaf kennama. Achi paastii sana bitee nyaadheen ba'a jechuudha. Achiin booda mana keessa wanta jirus immoo hojjedhee nyaachaa jireenya kootti fufe. Achi ishee walii wanti jiru garuu wanta irratti walii gallu waan itti nu fufsiisu miti. Abbaan koos baay'ee dhiphatee nagaa dhabaa dhufee jechuudha. Dhukkubsatee argeen hin beeku abbaa koo. Utaaloon isa qabee ispoortii hojjetee nama fayyu. Achi yeroo sanatti innis baay'ee nageenya dhabaa dhufee. Achi biddeen sunis al tokko dhufee al tokko baduu jalqabe. Buddeenni kam? Inni guyyaatti 2 dhufuu jechuudha. Haga sanatti itti fufee ture. Achi haaluma kanaan utuu jirru ani ba'uun qaban jedhe. Yeroo sanatti waan an guddadheef bahee kireeffadhee barachuun qaba. Akkas ta'aa barachuun danda'uun jedhe.
abbaan koo karaa deemeera. Obboleettii kootti bilbileen itti hime. Isheettis bilbileen itti hime. Ani ba'uun qaba tasuma hin barbaadun jedhe. Wanta gaarii hin taanetu ta'a yeroo sanatti jechuudha. Achi sammuun koo baay'ee nagaa dhabuurraan kan ka'e yeroon ba'u waan si ajaa'ibu miila siree qofa fuudhee isa kaan garuu dhiisee hin ba'e. Achi. Dhiifama jechuun haala itti ibsiteedha. Achi muka isaan fuudhee ba'ee sireecha irraan fadheera. Achi yeroon ba'u sanas wanti gaarii hin taane uumamee ollaan yaa'ee walitti qabamee maal yeroo sana barachuu hin dandeenye akkamittan baradha jedhee namni guddaan tokko jiru turanii hiriyaa abbaa kootiiti nanaas ofsiiseeni. Achi ani akkamittiin hin barachuu danda'a jedheeni. Nuti hin beeknaa amala ishee isaantu na guddise bara. Intala koo nuti amala ishee hin beeknaa ati garuu maaloo akkuma taate ta'ii danda'inaan jedhani. Achi kana keessatti garuu namoonni baay'een jabaadhu ati qaxaleedhaa bakka guddaa geessanaan jedhu. Namni tokko immoo jira miti ijoollee isaanii waliin illee kan ta'u namoonni hin barbaanne jiru. Maal seete jibbi isheen anaaf qabdu ijoollummaa kootirraa kaastee akkuma kana natti taati turte. Ani immoo taphan jaalladha baay'ee. Tapha kanan jaalladhu mana keessa isa jiru baqaaf jedheeni. Namatti garuu baate yeroo kas taphattu kashlabbii wayiitti fakkaattaa maal. Achi taa'ee yeroo tokko maaltu uumamee namoonni gurguddoo baay'ee na hammatanii ati mucayyoo qaxaleedha maal naan jedhu. Ani umurii koo sanarraan manga'utti jechuudha. Waa harmee koo alarraan dhaga'e. Si galee harmeen koo nama jabduu akkamii akka turte nama qaxalee akkamii akka isheen turte mana sana yeroo hojjechiistu hojjettoota qixa meeshaa baattee maxxansaa dubartii hojjette dubartii jabduudha naan jedhu. Hundumtuu akkas naan jedha. Yeroo isaan akkas naan jedhan immoo ani maal ta'aan jira obboleettiin koo sana biran jirtu gara awwaalaatti kanan deemu sun baay'achaa dhufe jechuudha. Amma yeroon yaadu harmee koo deemee kana naasofsiisaa ture baay'ee na ajaa'ibsiisa. Umurii sanatti maal ture kana naasofsiisuun bakka awwaalaa deemeen jedha. Namoonni akkas jedhanii naasofsiisuu jabaadhu maal yeroo tokko maaltu na mudata sitti fakkaate. Egaa namoonni gurguddoon akka isaan naaf yaadanitti hin beekaa akka isaan na jajjabeessanitti hin beekaa. Yeroo tokko otoo taphachaa jirru namichi naannoo keenyaa namni guddaan kottu maal naan jedhe na hammatee na dhungatee akkasitti na hammatee gara mooraa seenaa jechuudha. Mana isaanii keessa seenne. Kutaa meeqa baratta? Yeroo sana kutaa 8 maal achi na fuudhee seena. Yeroo na fuudhee seenu egaa erga na fuudhee gara manaa seenee booda yookiin nyaata na nyaachisee yookiin kophee naaf kennee na erga jedhee yaada. Kanumadha kan ta'uu danda'u. Mucayyoo riyaa koo taatus qaba ture. Maatii qabu maal garuu guyyaa sana mana keessa namni tokko illee jiru ture. Na fuudhee deeme. Inseennee kara balbala duubaatiin deemee furtuudhaan balbala bane. Ijaarsi manaa naannoo sana jiru hundumtu wal fakkaata ture. Kan hundumaayyuu wal fakkaataadha. Achi kutaa ciisichaa bane. Achi seeninaan jechaa ibsee na fuudhee seenee jaakkeetti isaa baasee siree irratti darbate. Achi kottu naan jedhe harka koo qabeera. Siree irra taa'ee kottu jedhee na teessisee jechuudha. Achi nanna'e ani waan akkasiin beeku na mudatees hin beeku. Anaafis akka abbaa kootiitti riyaa abbaa kootiiti. Maal yaaduun danda'a? Achi akkasitti na qabee siree irra na cibsuuf ka'e. Na gadhiisaan jedhe nan iyyan jedheen. Yoon iyya foddaan isaanii foddaa mukaa waan ta'eef in dhageessisa. Balbalattis immoo dhiyoo waan ta'eef baay'ee dhageessisa. Balbala baneen ba'ee jechuudha. Achi cufaan balbalaa inni guddaan gommaan akkasitti godhamee kan mukii keessa galuun jiru. Achi nan ikoo hundi urgufamaa jira. Achi harkisee darbadhee balbalicha baneen ba'e. Achi akkamitti akkan dhaabbadhu akkamitti akkan deemu hin beeku. Nan ikoo hundumtuu laasha'eera. Namni hundumtuu waan na ilaale natti fakkaate. Sababni isaas wanta kana yoon dubbadhe ofii keetii barbaaddee deemte jedhu. Sababni isaas anaan hanga sanatti namni na kunuunsu namni natti dhiyaatu maal taate jedhe namni na haasofsiisu hin jiru. Kanaafuu eenyuttiyyuu himuu hin danda'u waan sana. Yeroo sanaan booda sirumaa mana namaan seenu. Achi kun kanaan darbee akkuma siin jedhu dhiphinni koo sitti fufaa deeme. Achi wanti kun yeroo itti fufaa deemu hiriyoonni koo walitti dhufeenya maal yeroo naan jedhan tasuma waan sana irratti dhiibbaan irratti uumeera baay'ee jechuudha. Kutaa 11 galee kutaa 11 ji'a tokko haala kanaan an dabarsee abbaa keetu haasofsiistee ta'ee gaariidha turii naan jedhu. Inni yoo jiraate akkanaaf hin eeyyamne nan beeka. Garuu inni baay'ee miidhamaa jira beektaa? Keessa isaatti baay'ee miidhamaa jira. Kanaafuu ani dhufeen itti hima. Kanaaf
mooraa kana keessaa ba'ee barachuun qaban jedheen. Dargaggeessi walitti qabamee bakkatti dhugaatii dhugu maal bakkatti dargaggeessi baay'inaan baay'atudha. Naannoon sunis naannoo haaraadha. Karaa kana namni ittiin gallee asiin immoo manan oolanii nuti gidduu jirra. Achi baay'ee dhiphina keessa waan hin jiruuf miirri koo sirrii waan hin taaneef mana barumsaa yeroo hin deemu shaarbiiffadheen deema. Mana barumsaa koo akkasitti hin deema hiriyoota gaggaariin qaba. Magbaar Heeleenii fi Simmanyi jedhamu jechuudha. Waaqayyo toon qopheessin hin lolu mitiiree? Qopheesseeyyuu nori'u. Lolu dhugaa dhuguma. Tole. Jireenya koo hunda keessatti harki isaanii jira jechuudha. Achi mana barumsaatii yeroon dhufu sa'a 9tti yoon seenee yoon iyyellee namni naaf qaqqabu hin jiru. Akkan dhufeen yuunifoormii kootiin balbalarran taa'a. Barattoonni yeroo dhufaniin wajjin hin seenu. Sababni isaas amma dhiphina nachii fidee dhufes jira, dhiirri jira, dhiira baay'eetu jira maal homaa natti hin tolu. Hagam yoon taphadhee walii galellee of eeggannoo guddaadhaanidha. Achiin abbaan koo mana gaarii keessa kan hin jirre hubate. In dhaga'ee jechuudha. Baay'ee wallole. Ishee waliin jechuudha. Sigaa ija kootiin natti dhuftee jedhe. Yeroo sanatti yeroo baay'ee namni danda'ee akkamseete humnaa ol gaafatti ta'u yeroo dubbatu jira miti akkas ta'ee jechuudha. Yeroo xiqqoo akkanachi jiraadheen mucayyoon kun bakka isheen jiraachaa jirtu hin taaneef baasaanii jedhee dubbate. Anaanis dhufee naasofsiisuu hin dandeenye yeroo sanatti. Achi yeroo muraasa ergan jiraadhee booda nan ba'e. Eegan ba'eessan galee barsiistuu kutaa 2 nu barsiistee mooraa ishee keessa kutaa tokko jira ture. Achiin galee jechuudha. Yeroo xiqqoodhaaf nan tasgabbaa'e. Achi abbaan koo maal godha seete? Maallaqa namatti naaf erga. Abbaan kee xaafii fi boqqolloo fi qamadii walitti dabalamee daabboon isaan tolchama miti? Mucaan koo isa nawwiti. Kanaaf jedhee xaafiidhaaf qobaatti daabboodhaaf qobaatti si daaksiseera. Kanaafuu yeroo barbaaddetti akka dhuftee fudhattu jedhee daldalaan tokko naaf bilbile. Maallaqni naaf kennuun gabaa dhaqee sirriittan ittiin bitadha. Jira miti ashaboos zayitiis waan hundumaayyuutti nan bitadha. Waan kana na barsiisteetti midhaan sanaaf daakame immoo fideen dhufaa jechuudha. Kutaa 11tti herreegni fiiziksiin in ulfaata miti barnoonni dabalataan ulaata. Barnoota sanaaf saabjektii tokkotti qarshii 10 kaffallee barsiisonni yeroo kaan nu barsiisan deebisanii nu barsiisu jechuudha. Kan isaan nu barsiisan immoo ganama yeroo hiriiraa ga'ee hiriirree gara daree seenuun keenyaan dura ganama sa'a 12tti kaanee deemnaa jechuudha. Yeroo sanatti xiyyeeffannoon koo barumsa koo qofaadha. Mana barumsaa koo xumuruufanii kutaa 12 immoo firii gaarii fiduun qaban jedha. Isa fidee immoo akkamitti akka inni gammadu nan beekaa deemeen argadhaan abbaa koo. Achi yeroon isa argu immoo homaa yaaddeen simboonsan jedhaan. Yeroo sanatti akka inni baay'ee natti gammaduu fi abdii godhatu taasisa. Achi simboonsan jedhaan. Achiin booda mana sana keessa xiqqoo ture. Naannoo sana dubartii maatii qabdu jirti. Mana guddaa qabdi, mana kireessitus qabdi. Ijoollee dhiiraa qabdi immoo. Achi waa'ee korrattaa isaanii maaliif ammoo mucaan kee isheen xiqqoon guddattutti ishee biran teessu jedhaan. Buna danfistee si obaasuu hin dandeessi jedhaan. Eenyudha kan akkana jedhu? Abbaa kootu jechuudha. Achi yeroon akkas jedhuun naasofsiiste anaan. Akkas yoo ta'e abbaa koon gammachiisaa jechuudha. Ani ishee bira taa'uun koo. Kanaafuu maaliif annaqee ishee biratti hin galuun jedhe. Yeroo manni duwwaa ta'u natti himin jedheen. Warra kireeffate gadhisiisistee kottu ba'aniiru naan jette. Baay'ee gammadeen ishee biratti gale. Ishee biratti yeroon galu ijoollee dhiiraa qabdi. Ijoolleen ishee anarra gurguddoodha. Achi yuunivarsiitii galaniiru. Waa'ee yuunivarsiitii natti odeessuu maal jechuudha. Tokko Jimmaadhaa tokko Finfinneedhaa barataa maal akkasidha jedhanii haasa'u jechuun baay'ee maatii taani. Achi yeroo baay'ee gaarii ta'ee hojiin dabarsina. Achi akkas ta'ee jechuudha. Achi nyaata maal biddeenfaa yeroo sanatti nyaadheen fixu bar. Garuu bukeessee yoon deeme mana barumsaa otoo hin jiru yoo eleetti qabsiiste isheetu naaf tolcha. Daabboo tolchitee faana eegdi maal furtuun jira kunanaaf boqonnaa mataa isaa danda'e naaf ta'ee jechuudha. Achiin booda kutaa 11 tuun baradhuu qabxii gaariin fidee kana gidduutti hiriyoonni koo nama miti yeroon siin jedhu waaqayyo namaan gargaara miti namaan na gargaaree jechuuf egaan isaanii na boqodhe. Baay'een isaan jaalladha. Baay'een isaan kabaja. Egaa jireenya koo keessatti. Mee waan adda ta'e maal siif godhaniiti? Baay'ee dubbisuun barbaada kanan wajjiniin dubbisu hiriyoota dhiiraa 2 qaba. Achi hiriyoonni koo yeroo dhufan shiroo barbarii naaf fidanii dhufu. Maatiin isaanii isaaniif qofatu hin taane anaafis immoo maatiidha jechuudha.
warri horii qaban aannan fidanii dhufu. Baay'ee na gargaaru jechuudha. Al tokko mana kootti laaqana nyaanna. Timaatimii binnee fudhannee galaa shiroo yoo jiraate shiroo hojjennaa. Achii timaatimii dheedhii mummurrii nyaannee narraa addan ba'ani. Akka isaan nan dhiisneef al tokko bishaaniin dheebotta miti. Hiriyaan koo isheen tokko kookaa bittee mana keessee deemti. Akkamseete haga kanatti nama gargaaru siruma argee hin beeku. Kanaaf kun immoo anaaf haaraan natti ta'e. Kanaaf qo'achuu yeroon barbaadu ani hiriyoo tokko waliin dareen booda guyyaa guutuu waan barannuuf 11-12. Kanaafuu yeroo an achi turu isaan dhufanii furtuwwan harkaa fuudhanii mana koo dhufanii nyaata naaf hojjetanii isaan gara mana isaanii deemu jechuudha. Isaan maatii isaanii waliin jiraatu mitiire. Abbaa faati isaanii anaan baay'ee wannoon jedhu jechuudha. Jechuun baay'ee na gargaaru. Jabaadhu amma ati barattuu qaxalee ta'uudhaanidha. Waan baay'ee keessa darbu kan dandeessu naan jedhu. Na jajjabeessu. Achi suuraa kidaana miratiin bite. Mucaan hojii mukaa tokko hojjetu immoo jira bareechii naaf hojjete guddaasaa. Achi jiraachuu ergan jalqabee booda fuuldura koo kaa'ee nan haasa'a duuka. Yeroo hundaa jechuudha. Humnaa ol jechuudha. Sidha kan keessa koo beeku. Kanaaf bakka gaarii ga'u koo itti agarsiisi jedhaani. Ati buddeenaa koo umriidhaan jiraattee bakka tokko ga'ee na argitu. Yeroo hunda naasofsiisa kidaana miratiidhaan jechuudha. Achi akkas jechaan darbee kutaa 11 qabxii gaariidhaan gara kutaa 12 darbee jechuudha. Kutaan 12 eegaa intiraansii qoramuun jira waan baay'eetu namarraa eegamaa. Xiyyeeffannoo baay'ee barbaada barachuu qabna. Barnoonni dabalataa sunis itti fufee jira. Halkan ka'ee barnoota dabalataa baradhee achumaan daree seena. Qo'achuun qaba yoo ta'e immoo achumaan nan qo'adha. Akkas jechaa keessan darbee achi abbaa koos nan argadha. Yeroo deemu yeroon isa argu mana seenu. Bakki alarratti hin argaane. Akkan seenu barbaadanni mana keessa seenee akkan taphadhu maal barbaada. Natti tolee kan deemu barbaada. Garuu haalli ishee immoo nama dhorka. Mana ani keessa jiraadhu mana keenyarraa baay'ee fagoo miti. Bataskaanatu gidduu keenya jira. Achi mucayyoon tokko fiigaa dhuftee jechuudha. Bilbilli keen hojjetu maal taateeti naan jette. Ani yeroon qormaataaf seenu bilbila koo cufeera. Achi maal taateeti yoo isheen naan jettu anumaan taane qormaatarran turen jedhe. Tsigee dhukkubeenii riifariin barreeffamee fi hawaasaa deemeera naan jette. Achi maal takka uumameen beeku baay'ee na'eera. Isheen dhuftee otoo xiqqoon turiin obboleessi kun guddaan dhufe. Kana dhaga'e. Innis natti immoo dhufe waan dhaga'eetti hin fakkaanne. Yeroon natti immoo eeyyee achuma toon jiru uffata koosiin jijjiirrannee yuunifoormii ofirraa baaseen ture. Ka'een gara hawaasaa ol qabannee deemnee jechuudha. Baay'ee natti ulfaate abbaan koo dhukkubsachuusaa waan hin argineef saanummoo riifariin barreeffamee fi hospitaala hawaasaa galeeraan jedhameen. Achi hin seennee hin argineeni sirriitti yaalamaa jira garuu dubbachuu hin danda'u. Dhukkubbii guyyaa tokko qofadha. Kanaan dura dhiibbaa dhiigaa akka inni qabu nan beeka. Garuu immoo dhiibbaan dhiigaan sun yeroo sanatti jira miti haga kanatti waan isa miidhuun turre. Maal inni gaafa jennu qoricha koosoo liqimsee baay'ee dhukkubeenii mana yaalaa dhuunfaa deeme achiin booda baay'eetti cimeera jedhanii akka isaan barreessaniif nutti himte jechuudha. Kana jechuun egaa guyyaama tokko keessattidha. An kanan dhagee jimaatadha. Achi jimaata kun uumame jimaata kun hunduu uumameen barreessanii fi fidanii dhufanii jechuudha. Achi fira keenya warra sana bira deemne ani buluun barbaada gaafan jedhuun lakkatti buluun qabdu. Inni fi isheen bulanii isaan lamaan bulanii isaan gurguddoo waan ta'aniif isaan wayya ati mana bulinaan jedhani. Achi manatti gallee nyaata hojjennee finnee fi dhufnee mana yaalaatti isaaniif jechuudha. Achiin abbaa kunan argeenii nanaas ofsiiseenii xiqqoo haasa'uu jalqabeeraa qilleensa fudhatu jedhanis balbala irratti baasanii turanii. Akka tasaa oksijiiniin bade jedhanii haasa'uu jalqabani. Achi hundumtuu baay'ee siifachi fiiganii maal oksijiinichis argame jedhanii qilleensa argachuu qaba jedhanii hin ciibsinellee oksijiinicha bira dhaabanii bakkeerra sakaanii bakkeerratti fudhatiyyuu jechuudha. Achi ani qabeenii yaadda'een anumaan ta'u nan fayyaa naan jedha harkasaa qabadhe akkas naan jedha ture. Yeroo sana deemuun barbaanne achi yeroo ati deemuu qabda dirqama isaanas taa'uu qabu naan jedhanii
Guyyaa jalqaba irratti moo guyyaa lammaffaadha kun? Jimaata galgala jechuudha. Achi akkasitti harka isaa qabee ilaalaanii fuula sana na haxaanii nan qaqqabaanii nan ilaalaanii maal yeroo sana nagaa kooti naan jedha. Amma nagaa kooti jedha. Achi bor immoo kanarra fooyya'ee na argita. Siifan fayya homaan yaadda'e naan jedha jechuudha. Achi abdii wayii godhatta mitiire akka waan tokko jirutti yaadda. Bor sirriitti ni fayya maal jedha. Nan bula malee jedhee immoo baay'ee rakkiseen. Isaan garuu ati asii homaayyuun hojjettu. Sirumaayyuu immoo dhaabbattee bulta. Ati immoo boqochuu qabda naan jedhu. Kanaafuu saana bulanii jedhanii galgala naannoo sa'a 4 keessa dhungadheenii fuula isaa qaqqabee haxaa'eenii harka isaa dhungadhee jira miti nagaatti akka jechuun ani gara manaan deemee jechuudha. Achi ergan deemee ciisnee otoo jirru halkan balballi rukutame. Sa'a meeqatti jechuudha ka? Gara naannoo sa'a 10 jechuudha. Achi ani fuuldura waan ciisee jiruuf bakka ciisee dammaqee bilbila koo yeroon ilaalu bilbilli gara 34 bilbilamee ture. Akkamittiin hin dhageenye boraatii koo jala jira. Akkamittiin hin dhageenye jedhee na'ee achi baabbaan bahee balbala banee. Baabbaa kanatti jettu Baabbaa jechuun abbaa manaa ishee fira keenya jechuudha. Eeyyee achiin akkuma argeen baabbaa abbaan koo du'eeti mitiin jedheeni. Achi anaan ol jedhee na ilaaluu hin danda'u jechuudha. Achi yeroon akkas jedhu inni gadi jedhee dhufee jechuudha. Uffata jijjiirinaan jedhe. Lakki nagaadhaanaan jedha. Na ilaaluun itti ulfaateera. Na ilaalaa miti kan inni haasa'u. Lakki abbaan koo du'eeti jedheen. Malee yeroo kanatti eenyuyyuu nu waamun jedheen. Achi keessa seenee uffata jedhe ishee gaafate. Isheenis naateetti uffata na tuffisanii maal jedhanii yeroon ba'u yeroo isaan naa bilbilan yerootti abbaan koo boqoteettidha jechuudha. Achi reenfa Shaashamanneedhaan ga'anii anaan na fuudhuu dhufanii jechuudha. Obboleessi koos jira achi na fuudhanii deemanii jechuudha bari'aa dhufeera. Achiin booda obboleessi koo boo'aa jira. Egaa wanti fiilmii sitti fakkaatu jira miti dhugaa wanti namatti hin fakkaanne. Maaliif sobaadhaan jedhee amanuu hin dandeenye. Achi mana yeroo keenyu namni hundumtuu dhufee mooraa keenya keessa jira. Namni naannoon kan hafe tokkollee hin jiru. Uummata duwwaadha mooraan keenya. Namni hafe tokkollee hin jiru. Akka tasaa waan ta'eef dhukkubsatee waan hin turreef namni hundumtuu balaa konkolaataatiin itti fakkaate. Yeroo ana achi ga'u namni hundumtuu akka haaraatti ba'uu jalqabe. Achi dhaabbachuun dandeessuun dadhabda. Iyyoo akkan qabuun beeku. Boo'icha akkasii har'a boo'uufani ta'a malee an jireenya koo keessatti takkaallee boo'een beeku jechuun achiin booda abdii kutatta miti maaliif akka jiraatullee hin beektu. Yeroo sanatti kutaa 11 barachaa jira baay'een dhamaa jira. Qabxii gaarii fidee isa gammachiisuudhaaf yeroo yuunivarsiitii galu isa gammachiisuudhaaf akkamitti qabxii koollee toon ilaaleen hin jedha. Si galaa gara yuunivarsiitiitti illee toon hin argin jira miti abbaa gaafa qabaattu wantatti yaaddu waan baay'eedha. Namaaf akkam akka inni ta'u nan beeka. Barattootaaf jira miti ijoollee hiriyoota isaatiif yeroo isaa yuunivarsiitii seenan maal wanta inni ta'u nan beeka. Achi anaafis maal akka inni ta'u nan beeka. Akka inni achiin dhaga'u nan beeka. Wanti inni godha jedhee yaadu hundumtuu keessa koo jira. Wanta inni yaadu hundumtuu yeroo boolla seenu jechuudha. Daawwattoota keenya egaa seenaa nu biristi Tsiggeesichi ni eegale malee hin xumuramne. Kutaa seenaa jireenya ishii kana booda jirudha. Inumaayyuu sirritti eenyummaan ishii kan sirritti irratti hojjetamee fi milkaa'ina irra keessa jirtuuf qormaata hedduu keessa darbitee kan itti rakkatte waaqa ishee fi jaalallee ishii gidduutti filannoon dhihaatee fi kan hedduu irratti qoramte qormaanni jireenya ishii egaa asirraa kan eegalu kanaaf egaa turtii kana booda jiru kutaa lammaffaa irratti deebinee jiruu nama tokkootiin deebinee isiniif hinnaa. Isheenis boqonnaa fudhattee tasgabbooftee seenaa keenya kutaa lammaffaatiin itti fufnaa. Turtiin keessan nu walii waan tureef hedduu isin galateeffannaa.